Obbo Tasfaayee Niwaay walitti qabaa itti aanaa boordii filannoo biyyaalessaa ta'uun muudamanii manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee 36ffaa gaggeessaa ooleen muudama hooggantoota boordii filannoo biyyaalessaa raggaasiseera. Manni marichaas Obbo Tasfaayee Niwaayin walitti qabaa itti aanaa boordii filannoo biyyaalessaa taasisuun kan muude yoo ta'u, dabalataan Obbo Takliit Yimsaalii fi Aadde Naasim Alii miseensota hooggansa hojii boordichaa taasisuun moggaaseera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed bakka bu'oota barsiisotaa guutuu biyyattii irraa walitti baba'an waliin guyyaa irraa mari'atan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed erga gama miidiyaa hawaasummaa isaanii dabarsaniin marii dameewwan garaagaraa waliin taasisan itti fufuun guyyaa irraas bakka bu'oota barsiisotaa guutuu Itoophiyaa irraa walitti baba'an irraa dhimmoota kaan dhaggeeffachuun yaadota galtee karooraa ta'an fudhachuun irratti mari'achuu himani. Guyyaa yaadannoo wareegamuu waggaa 5ffaa fi badhaasa Haacaaluu Hundeessaa marsaa 4ffaa ilaalchisee boordiin faawundeeshinii Haacaaluu ibsa kenne. Faawundeeshinichi gosoota aartii 11 oliin badhaasa kan kennu yoo ta'u, sirboonni 300 ol badhaasichaaf walitti qabamuu boordichi ibseera. Hojiileen kunneen ogeeyyii fi abbootii murteen kan calalaman ta'uus eere. Adeemsi filannoos 90% ogeeyyiin 10% ammoo uummataan ta'uu boordichi ibsa kenneen himeera. Sirboonni badhaasaaf kaadhimamanis sirboota bitootessa 22 bara 2016 hanga bitootessa 21 bara 2017tti hojjetaman ta'us himeera. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa marsaa 4ffaan waxabajjii 22 bara 2017 geggeeffama.